jalqabnuuti hoogganaan bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa fulbaana miidiyaaleef dhimmoota nageenyaa fi siyaasa naannichaa irratti ibsa kennaniiru. Naannichatti hooggantoonni paartiilee mormituu hidhamuun dubbii ijoo gidduu kanaa ture. Firaafolii dhugaasaa gabaasa qabdi. Bulchaan yeroo naannichaa obbo Geetaachoo hariiroon mootummaa federaalaa waliin qaban gaarii isaa ta'uu badaa walamantaanis jiraachuu baatullee humna waraanaa Eertiraa fi humnoota Amaaraa naannichaa baasuun buqqaatota deebisuuf mootummaa federaalaa wajjin dubbachaa jiraachuu ibsa isaanii irratti eeraniiru. Haala qabatamaa jiru fayyadamuun karaa Tigraayin daangaa lafaa fudhatame humnaan deebisna qaamoleen jedhan jiraachuu kan dubbatan obbo Geetaachoon humnaan deebisiisuun danda'amullee waliigaltee Pretooriyaa hanqinoota isaa hedduu waliin erga fudhannee booda hawaasa idil addunyaa fi mootummaa federaalaa biratti qaama waliigalticha diige jedhamnee akka hin ilaalamneef of eeggachuun ni barbaachisaa jedhaniiru. Qaamoleen waraana kaaba Itoophiyaa irratti hirmaatan hundi miidhaa sarbama mirga namoomaa fi yakka waraanaa waan jedhamuu danda'u irratti hirmaachuu kanaan dura dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksisee ture. Himata kana irratti obbo Geetaachoon Tigraay keessatti qaamoleen yakkawwan miidhaa saalqunnamtii waliin wal qabatan raawwatan humnootii alaa mootummaa Itoophiyaatiin affeeramanidha jechuun dubbataniiru. Dabaluunis kanneen badiiwwan jedhaman kana raawwatan adeemsi haqaa ragaadhaan deeggaramee seeratti dhiyeessu jiraachuu qabaa jedhaniiru. Gama biraan qorannoo biiroon haqaa Tigraay taasiseen naannicha keessa manneen hidhaa mootummaan naannichaa hin beekne jiraachuu isaanii adda baasuu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Kanaan wal qabatees namoota sarbama mirga namoomaa keessatti hirmaatan to'annoo jala oolchuun eegalamuu beeksisaniiru. Haguuggii qaamolee mootummaati jedhuun namoonni karaa seeraa alaatiin nama daddabarsanii fi gocha yakkaa nama ukkaamsuun maallaqa fudhachuu raawwatan naannicha keessa jiraachuu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Gocha yakkaa kana qulqulleessuuf yeroo nu jalaa fudhateera kan jedhan obbo Geetaachoon boorurraa kaasee seeratti dhiyeessuu ni eegallaa jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo naannichaa fi humni poolisii naannichaa tajaajiltoota namoota dhuunfaa akka hin taaneef caasaa gubbaatii hanga gadiitti hojii ijaarsaa deebisanii ijaaruu jalqabameeras jedhaniiru. Rakkoon nageenyaa naannicha keessatti mul'atus dadhabina siyaasa naannichaati kan jedhan bulchaan kun namoonni dhuunfaa ijaaramanii kufaatii bulchiinsa yeroo hawwan akka jiranis kaasaniiru. Namoonni meeshaalee waraanaa Tigraay Baahirdaaritti Dasii fi Samaaraatti daddabarsan jiraachuus ibsaniiru. Akkasumas naannichatti yakki hannaa baay'ee babal'ateera jechuun namoonni midhaan gargaarsaa hataniiru jedhaman 480 ta'anis to'annoo jala oolfamuu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Paartiileen naannoo Tigraay keessa socho'an 3 har'a hagayya 7 irraa eegalee guyyoota 3 hiriira mormiif waamicha taasisanii ture. Haa ta'u malee hiriirri Tigraayitti jijjiiramni siyaasaa akka ta'uuf gaafatu kun akka hin gaggeeffamneef poolisiin humnaan namoota bittinseera. Sababni ijoon hiriirri kun itti dhorkameef rakkoo nageenyaa Maqalee keessa jiru ta'uu obbo Geetaachoon kan ibsan yoo ta'u isaan alattis paartiileen siyaasaa kunneen bu'uura seeraa akka hin qabne kaasaniiru. Hiriira nagaa eeyyamuu yookaan dhorkuu wanti jedhamu akka hin jirre hooggantoota paartiilee waliin waliigalleerra jedhanis iddoo hiriirichaa murteessuun garuu gahee paartiilee miti jedhaniiru. Obbo Geetaachoon haala nageenyaa Maqalee keessa jiru irratti yommuu dubbatan kuusaa fandii naannolee ollaa irraa seenetu jira jechuun namoonni waraqaa bittinsuu keessatti hirmaatanis to'atamanii poolisii waliin erga dubbatamee booda hiikamuu isaanii ibsaniiru. Godina Harargee Lixaanaa Habroo haadha warraa Saaree Fudeessee ji'a hin guunne maancaadhaan iddoo adda addaa waraanuun ajjeeseedhaan adabame. Yakkamaan Zubaydiin Abdurrahman jedhamu haadha warraasaa haadha ilmaan afurii kan taate aadde Hikmaa Umar jedhamtu kan ajjeese miira inaaffaatiin dhiibamuun ture. Dhimma yakkaa kanarratti qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaatti qorattuu yakka daa'immanii fi dargaggootaa kan taate Saajiin Olaanaa Naardos Tsaggaayee waa'ee keenya maatii olaanaa dubbiseera. Ka'umsi yakkichaa shakkii sobaatiin irratti sagaagaltee jechuun shakkuudhaan haadha warraasaa kan deessee ji'a tokko hin taane osoo bakka isiin ciisaa jirtutti meeshaa qara qabu fayyadamee qaama isii iddoo adda addaa waraanuudhaan kan ajjeese. Namoota mana keessa jiranirraa akka ragaatti wanti saabame osoo hin gahin duratti akka waan daa'imummaan duratti qabattee kun kan akka hin taane akka shakkii qabu. እና ሳውታሪ ሻኪታሪን አካ የሮባይ ይኪራኪስ ወደ ረጋናን እንድበት ሰበብኒታ ካኖ ማናባቲ ተጋገልተ ይካንሞ ናባት ናባራላልቴ ከንደክ ሻኪዳን ነሞታ ናኖታኒ ካማቲ ሌዱ ሲሞ ዳምቱን ሲሩማ ነማ ዋና ከቲኬት እንግዲህ ነማ ዲኒ ሺቲ ቆፋ ዳማቴ ግራስ ተውሳ ለደባት ለደባ ኤርጋጂ ሴቦ ደሞ ኦላ ከነከም ሳነባ ኤሩን ፖሊሲዳፍ ጌ ፖሊሲን ኤሩ kan argate immoo battalumatti iddoo sangaadhaan duutu fuudhanii gara hospitaala ana Habroo geessuudhaan reeffi akka qoratamu taasifame galmee qaama aangoo qabu dabarsanii jiru. Erga dabarsan booda immoo qaamni dhimmicha kana ilaaluudhaaf aangoo qabu dhimmicha kana ilaalee gaafa guyyaa Paaqmee tokko baasii sadaffaa bara 2015
shakama kana murtii balleessummaa hidhaa cimaa waggaa 17 kan adabe ta'uusaati mana murtii olaanaa godina Wallaggaa jechuudha. Yakki kun tarii amma nama dahee ciisu kajeelleen guunneettanii hammaatu kaneessadha yakki akkanaa tarii wanni isa kakaase maali kabiraammoo daa'imnillee daa'imarra miidhaan gaheera daa'ima reef dhalateellee wajjin jiru waan ta'eef. Daa'ima irratti miidhaan gahee hin jiru. Daa'ima irratti miidhaan gahee hin jiru. Haadhuma irratti kan miidhaa geessise malee daa'imna homaan godhe. Yakki dubartoota irratti raawwatamu maal fakkaata akka godinaatitti isin dhimmoota kana waan hordoftaniif tarii waan dabalaa jirudha yakkooti asuu kaneessan akkana dubartoota irra raawwatamu kun. Yakkoonni daa'imman fi dubartoota irratti raawwataman dhugumaa akka godina keenyaatti hin baay'atu ture garuu amma irratti daataa qabnuuni kan bara darbeetaa kan baranaa fooyyee qaba. Sababnis hawaasatti gadi bu'uun uummataaf hubannoo seeraa itti fufiinsa qabu kennuun jira. Dhaabbata miti mootummaa isaa waliin qindoomuudhaan qaamolee seeraa waajjira abbaa alangaa fi kan kana fakkaatan waliin waajjira dhimma dubartii waliin qindaa'uun hawaasa biratti gadi bu'uun hubannoo seeraa hin kennina yeroo baay'ee jechuudha. Wanti tasii yakkichi irratti dalagamnee gammachuudhaan dhufannullee hin qabnu. Nuuf kenname tokko ittiin jiraachuuf tokko ammoo sadadhabe ittiin kaasuuf dubbiitti gaafatamtuu biiroo kominikeeshinii magaalaa Finfinnee aadde Innaataa Lammannasaati. Tibbana bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneetii hojii tola ooltummaan namoota harka qalleeyyiif hojjetaman 837 ta'an dabarsee kenneera. Fayyadamtoota keessaa ammoo obbo Taaddasaa Faantee Gabee isaan tokko. Obbo Taaddasaan yeroo fayyaa isaanii jabaa Sudaan keessa waggoota dheeraaf konkolaataa fe'umsaa gurguddaa konkolaachisaa turanidha. Qaroon ija isaanii baduun ammoo godoo lagarra jirtu tokkotti isaan galchuu himu. Tibbana namoota harka qalleeyyii manni kennameef keessaa tokko yoo ta'an haala jireenya isaanii miira gaddaan guutamuun akkasiin dubbatu. Manni keessa jiraachaa turre baaxin isaas keenyaan isaas qorqorroodha. Madaabaraan hubnee keessa jiraachaa turre. Manichi lagarratti ijaarame. Ilbisoonni akka malee nu rakkisu. Yeroo gannaa foolii badaa qabu. Waggoota 18 ta'aniif rakkoo hamaa keessan ture. Irratti muasmi na dhukkuba. Iji koo argu. Iji koo erga jaamee waggoota 19 ta'eera. Miilli koos na dhukkuba. Mataa koo keessas xannachi jira ture. Hospitaala Xuqur Ambassaa keessa waggaa tokkoof ciisee yaalameen naaf baasan. Nama na gargaaruun qabu. Goroo kana keessas qofuma koon jiraachaa ture. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhufanii na laalanii mana kanuuf ijaaran waadaa nuuf seenan. Amma kutaa bulchiinsa Lidataa aanaa 9 keessatti mana ijaaranii naaf kennaniiru. Baay'een gammade. Bara jireenya kootti gammachuu argee hin beekun ture. Osuma injooruun bara koo dabarse. Manichatti galee gammachuun itti dhagahame garuu bara jireenya kootti isa jalqabaas isa dhumaatis. Waan hundumaa qaba. Soofaas qaba, meeshaa mana keessaas qaba. Kun bara jireenya kootti gammachuu guddaa isa jalqabaa fi isa dhumaati kan jedhan obbo Taaddasaan erga isaanii jaamee waan isaan mudate akkasiin himu. Ani nama na gargaaruun qabu. Laakoo dubartii tokkotu jira. Isheetu waanuma argamee naaf kenna. Daabboos haa ta'u waanuma argamee ciniineen bula. Homaa galiin qabu. Isheenis akkuma koon rakkatti. Amma akkuma koomandi kennameeraaf. Kana dura erga iji koo badee naannoo mana amantaa deemee kadhadheen waan argadheen waan nyaatamus bitadhee gala ture. Erga miilli kun dhukkubee immoo bahee kadhachuus hin dandeenye. Qofaa kooti. Yeroon fayyaa ture Sudaan keessatti waggoota 18f konkolaataa fe'umsaa gurguddaa nan konkolaachisa ture. Achiin booda gara Itoophiyaatti deebi'ee waggoota 13 ta'aniif sarara Finfinnee Jibuutiirra konkolaataa fe'umsaa gurguddaan konkolaachisaa ture. Bara 1996 tasuma iji koo dhukkubee jaame. Ergasii dhukkubsataan jira. Hojii tola ooltummaa yeroo gannaa kana hojjetameen bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota harka qalleeyyii 837 ta'aniif mana jireenyaa kennuu kan himan itti gaafatamtuu biiroo kominikeeshinii magaalaa Finfinnee aadde Innaataa Lammannasaati. Hojii tola ooltummaa kanaan yeroo bona darbees manneen 6,000 ol hojjetamuun namoota harka qalleeyyii ta'aniif dabarfamuu himaniiru. በተለይ ባለፉት ተከታታይ 3 ዓመታት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት hojiin tola ooltummaa kun waggoota 3 as itti fufinsaan hojjetamaa ture. Namoota harka qalleeyyii deeggaraa turre. Hojiin tola ooltummaa kun kan yeroo gannaa fi bonaa jedhamuun addaan qoodamee hojjetamaa ture. Manneetiin gidduu kana kennaman hojii tola ooltummaa ji'a waxabajjii jalqabuun hojjetamanii warra xumuramanidha. Manni isaan keessa turan sadarkaa mana jedhamu irra hin turre. Sharaa adda addaan qorqorroo fi laastikiin kan haguugaman turan. Manneetiin kunneen yeroo roobaa ni dhimmisu. Amma manneen hojii tola ooltummaan hojjetaman 860 keessaa 837 namoota harka qalleeyyiif kennamaniiru. Ijaarsa manneetii kunneeniif birrii miliyoona 947 ta'u walitti qabameera. Hojiin kun ammayyuu guddaadha jennee kan itti boonnu osoo hin taane ammayyuu hojjechuu akka qabnu kan nutti agarsiisudha. Hojii tola ooltummaa yeroo bonaa ji'a fulbaanaa hanga caamsaatti hojjetameen manneetiin 6,000 ol ta'an hojjetamuun dabarfamanii kennamaniiru.
bulchiinsi magaalaa lafa dhiyeessuu adeemsa hojichaa mijeessuun deeggara malee namoota dhuunfaatu natu hojjetaa jechuun hojjetee dabarsa. Manneen amma ijaaramanii kennaman bakka namootni fudhatan jiraataa turan irrattidha. Abbaan qabeenyaa bakka bal'aanaaf kennaa gamoo guddaan ijaaraa akka namoota baay'ee qabatuuf yoo jedhes ni mijeessinaaf. Manneen sadarkaa isaanii eeggatantu hojjetamaa ture. Hojii tola ooltummaa kana itti fufsiisuuf koomishiniin of danda'e hundaa'uun hojiitti jira. Yeroo Paagumee kana keessas tajaajilootni adda addaa tolaan kennamuu kan dubbatan Aadde Naataalam yaaliin fayyaa tolaallee tola ooltummaan kennamaa turuu dubbataniiru. Hojiin tola ooltummaa kun damee hedduu qaba. Yeroo gannaa kana namootni 3 ministeera fayyaa waliin ta'uun naannoo Xoor Haayilochitti namoota 45,000 ta'aniif yaala fayyaa kennaa jiru. Qorannoo guutuu, qorichaa fi yaalii argatanii deemaa turan. Hojiin tola ooltummaa hamma maallaqaa isaa otoo hin taane namoota harka qalleeyyiif isiniif jirraa jedhanii jajjabeessuudhaaf oola. Kuni ilaalcha gaariin namoota gidduu akka jiraatu godha. Mootummaa qofaadhaan hojiin kun hundi hin hojjetamu. Hojiin tola ooltummaa mallattoo hawaasa qaroomeeti. Hojii tiraafikaa kanneen deeggaran jiru. Yeroo qaammee kanatti manneetiin yaalaa hedduu dhukkuboota daddarboo hin taane kan akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa fa'a irratti toluma qorannoo fi yaalii kennaa jiru. Guyyaa tajaajila biyyaalessaa irratti geejjibni bilisaan kennamaa ture. Jimaata boruu guyyaa sooruu jechuun harka qalleeyyiif nyaatni kennama. Waan akkanaa yeroo weerara koronaa sana jalqabe. Haadholiin daandiirra taa'uun waa gurguranii jiraatan manatti galanii ture. Yeroo sana namootni hedduu waan rakkataniif namootni hojii tola ooltummaa kanaan bakka sooruu qopheessaa turan. Hojiin tola ooltummaa kun damee adda addaan gaggeeffamaa jiraachuu kan himan Aadde Naataalam gidduugalli nyaachisaa kutaalee bulchiinsa magaalattiitti banamanis guyyaatti namoota 40,000 ta'aniif nyaata dhiyeessaa jiraachuu dubbatu. Gidduugalli namoonni itti sooraman yookiin nyaatan kana dura magaalaa Finfinnee keessa 19 ture. Gidduu kana bulchiinsa magaalaa Gullallee keessatti gidduugalli nyaachisaa tokko eebbifameera. Gidduugalli nyaachisaa kunneen waliigalaan guyyaatti namoota 40,000 ta'aniif nyaata madaalamaa dhiyeessaa turan. Gidduugalli nyaataa tokko guyyaatti namoota 1,500 hanga 2,000 ta'aniif nyaata madaalamaa qulqullinni isaa eegame dhiyeessaa ture. Kun osoo adda hin citin guyyaa hunda kan dhiyaataa jirudha. Namootni harka qalleeyyiin giddugala isaanitti dhiyoo jiru deemuun nyaatanii galu. Kanneen fudhadhee galeen maatii koo waliin nyaadhaa jedhan ammoo fudhatanii galu. Sireerraa ka'uu warri hin dandeenyes waan jiraniif gidduugalli nyaachisaa akkasii kan jalqabaa kaampaanii Midrookiin naannoo Gojjaan Barandaa gara Addis Katamaa geessuuti. Ergasii kutaalee akka Lidataa fa'aa keessatti gidduugalli nyaachisaa sadarkaa isaanii eeggatan hojjetamaniiru. Kana hunda abbootii qabeenyaatu hojjete. Manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti sagantaan nyaata dhiyeessuus akkuma itti fufetti jira. Barattoonni 750 ta'an manneen barnootaa keessatti guyyaatti si'a 2 nyaata argatu. Uffata dambii fi baruulee isaan barbaachisu mootummaatu bitee dhiyeessaafi. Kanaaf birrii gara biiliyoona 3 ta'u baasii taasisa. Hojii tola ooltummaan kun ammayyuu hojjetamuu waan qabuuf namootni irratti hirmaachuu qabu.